Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtu daawwattoota channel kooti hundi keessan baga nagaan nutti isin daawwattoota keenya akkaataa Facebook irraa email isin jalaa bade yookaan immoo Gmail isin jalaa bade Facebook irraa itti jijjiirrachuu dandeessan yookaan immoo akkaataa email Facebook itti jijjiirrachuu dandeessan Facebook keessan jalaa email irraa jijjiiruu dandeessan jedhu akkasumas lakkoofsa bilbilaa yoo barbaadan irraa jijjiiruu dandeessan isin agarsiisa akkasuma daawwattoota keenya warri musliimota ta'an baga rabbiin Ramadaan isin gahe isin jedhe hundi keessaniyyuu akkasuma daawwattoota keenya gara barnootaa osoo hin deeminiin duratti warri haaraa taatan subscribe tuquudhaan channel kootti dabalamaa yookaan immoo maatii kootti dabalamaa isin jedha hundi keessaniyyuu Facebook keessan irraa email jijjiiruudhaaf gaa Facebook ni sentu yoo diqata Facebook keessan email fudhatee badee email haaraa irra galfachuudhaaf jechuudha akkasuma Facebook ni sentu daawwattoota keenya email haaraa irra kaawwachuudhaaf Facebook irraa eegasentanii haala kanaan isinii baasa Facebook keessan irraa eegasentanii haala kanaan isinii baasa maal gootu email haaraa itti jijjiirrachuudhaaf gaa tuqaa sadii jirti gubbaa kanarra yeroo takka ni tuqxu isin jira harka mirgaarra jechuudha yeroo isin tuqxan haala kanaan isinii baasa setting kajeeu ni tuqxu yeroo takkaaf jechuudha eega tuqaa sadii tuqxanii setting isinii baasa haala kanaan setting irraa eegasentanii akkasuma irraan gadee kana personal information kajeeu ni jira yookaan immoo update your phone number and continue kajeeu kana yeroo takkaaf ni tuqxu isin jira egaa haala kanaan isinii baasa yeroo isin achira tuqxan jechuudha kana jechuun haala kanaan isinii baaseedhe isin maal tuqxu connect info kajeelu kana yookaan immoo manager your phone number and email address kajeelu kana fiilafiiti yeroo takkaaf ni tuqxu egaa haala kanaan fidee isinii baasa yeroo isin achira tuqxan jechuudha Facebook keessan Gmail yoo jalaa qabaatanii fi lakkoofsa bilbilaa yoo jalaa qabaattan haala kanaan argachuu dandeessu isin jira kana irraa jijjiiruudhaaf gaa yookaan immoo email irraa jijjiiruudhaaf an fakkeenyaaf email kun badee jira Facebook wajjin Facebook keessan isin jalaa badee akkaataa itti deeffattan yoo wallaaltan namoonni yoo jiraattan commentiin akaa'uu dandeessan jira Facebook isin jalaa badee lakkoofsa bilbilaatii fi akkasuma email keessan fudhatee yoo badee paaswordii Facebook hin beektan yoo ta'e karaa isin ittiin deeffachuu dandeessantu jira commentiin barreessa email irraa jijjiiruudhaaf gaa add email address kajeelu ganyellaa kan jira kana gubbaa son taane add email address kajeelu kana yeroo takkaaf ni tuqxu email haaraa itti jijjiiruudhaaf jechuudha sana jala bal'istanii haaraa jala kaawwachuudhaaf jechuudha akkasuma asirratti email jala kaawwachuu barbaadan sana ni barreessitu isin jira bakka kanatti email jala kaawwachuu barbaadan sana ni barreessitu isin jira fakkeenyaaf kan jala kaawwachuu barbaadan ni barreessa asirratti isinillee kanuma jala kaawwachuu barbaadan barreessitu isin jira daawwattoota keenya bakka kanatti jechuudha haala kanaan gaa email eega barreessitanii kaatanii email sirriitti barreessitu email bilbila keessa jiru ta'uu qaba kaasirratti barreessitanu haala kanaan eega barreessitanii kaatanii daawwattoota keenya asirratti email sana eega barreessitanii kaatanii egaa haala kanaan eega barreessitanii kaatanii email sana asirratti add email address kajeelu kana yeroo takkaaf ni tuqxu emailicha sirriitti barreessitanii eega kaatanii dogoggoruu hin qabdanu isin jira haala kanaan gaa eega barreessitanii kaatanii haala kanaaf fidee isinii baasa akkasuma asirratti email isin barreessita isin gaafata akkasuma confirm kajettu ni jirti fiilafiiti kana yeroo takkaaf ni tuqxu yookaan immoo walquunnamsiisuudhaaf jechuudha Facebook keessaniin walquunnamsiisuudhaaf yeroo takkaaf ni tuqxu eega isin tuqxanii email sun bilbila keessa jiraachuu dhiisuudhaan koodii isin gaafata koodii isin erga koodii sana email keessa fudhattanii fiddanii bakka kana galchuu qabdu isin jedha koodii sana email keessa fudhattanii baatanii as keessaa email Gmail keessa seentanii koodii sana fudhattanii email ichi ragaluun bilbila keessa jiraachuu qaba akkasuma email sana irraa koodii fudhattanii haxanii bakka sana galchuu qabdu isin jedha daawwattoota keenya email yeroo seentan haala kanaan email ichi gubbaarra kaawwattu yeroo gubbaarra kaawwattan haala kanaan fedhe isin baasa email sun bilbila keessa jiraachuu isin jechuudha egaa haala kanaan yeroo isin baasee yeroo haala kanaa isin baasee koodii sana kunuu asirratti ni argattu email keessan keessa koodii sana asirraa fudhattanii haxanii irra galfattu sammuutti qabattanii yookaan immoo koodicha barreeffattanii jechuudha koodii sana ni barreeffattu yookaan sammuutti qabattu koodicha asirratti ni barreessitu haala kanaan koodicha eega barreessitanii kaatanii connect gootanii wal quunnamsiiftu isin jira hammallee kanaan koodii itti naqxanii dubbatti deebtu daawwattoota keenya isin jira koodii keessan yeroo sitti naqxan haala kanaan dubbatti isin deebisaa yoo barbaadan koodii guyyaa biraallee itti naquu dandeessu connect gootanii koodii isaatti naqxanii wanti Gmail keessa irra jiru hardware irra jiru akka asirratti isin deebi'u jechuudha akkasuma Gmail kana irraa balleessuu barbaadan xiyyeeffii tuqxanii irraa balleessitu Gmail akkanaan email keessan itti jijjiiruu dandeessanii yoo barbaadan email kan bilbila irra hin jira sana jalaa haquu barbaadan xiyyeeffii tuqxaniituma jalaa haqxu isin jedha daawwattoota keenya fiilafiiti tigaa tuqxaniituma irraa haquu dandeessan isin jedha yoo irraa haquu barbaadan jechuudha email sana irraa haquu barbaadan
confirm eega gootanii kaatanii xiyyeeffata tuqxanii dhuma ruumii irraa gootanii password isin gaafata haala kanaan irraa haquu dandeessanii jira lakkoofsa bilbilaalee haala kanaatti jiraachuu dandeessanii asirratti immoo olii kun lakkoofsa bilbilaatti jijjiiruu barbaadan adda point number ka jedhu fayyadamtu isin jira asirratti email yoo jijjiiruu barbaadan adda email address ka jedhu fayyadamtu isin jira haala salphaa ta'een email keessan itti jijjiirachuu dandeessan ka duraanii irraa haaraa jala kaawwachuu dandeessu isin jira haala kanaan itti fayyadamaa hundi keessaniyyuu baay'ee barbaachisaadha guyyaa takka bilbilli keessan emailii fatee isin jalaa bade yookaan immoo emailii keessan fatee yoo bade emailii haaraa itti jijjiirachuun isin barbaachisaadha isin jedha haala kanaan hundi keessaniyyuu itti jijjiiruu dandeessanii akkasuma emailii bilbilarra hin jiru sana jalaa balleessuu dandeessu isin jedha haala salphaatiin haala kanaatti fayyadama egaa barnoota kan koo jalatti gaaffii yoo qabaattan na barreessuun irraanfatinaa isin jedha komentii naa kaasaa isin jedha gaaffii yoo qabaattan viidiyoo kan koo jalatti waan isin galuu dide jechuudha akkasuma daawwattoota keenya chaanaalee kan koo argachuudhaaf gaa YouTube gubbaarra ugguu seentan bakka waa barreessan kanatti maqaa foonii barreessitu Abduu Jimmaa jettanii eega barreessitanii viidiyoo hedduu jala argattu isin jedha asirratti YouTube gubbaarratti Abduu Jimmaa eega jettanii barreessitanii search ni gootu chaanaala kan koo yookaan immoo barnoota hedduu isin fayyadu argachuudhaaf jechuudha bakka kanatti search eega gootanii asirratti haala kanaa fidees ni baasa profaayilii koora yeroo takkaaf ni tuqxu yeroo sana profaayilii tuqxan haala kanaa fidees ni baasa akkasuma hoomiidha viidiyoon ni jira short viidiyoodhaa fi live playlist ni jira akkasuma video ka jedha gubbaa keessanii irraan gadii kana video hedduu jira kaan gawanaa isin argatin barnoota bilbila keessanitti wal qabatee akkasuma barnoota Facebook fi YouTube fi TikTok wal qabatee ajjala galtanii irraa barachuu dandeessu isin jedha haala kanaan irraa baradhaa gaaffii qabaattan komentii naa kaasaa isin jedha barnoonni keenya irraa sumatti dhaabata hanga walitti deemnutti nagaan naa tura